Arrammoo mana keessatti maashinii baay'ee na barbaachisee na rakkisaa ture tokkoon biteetii dhufe jechuudha. Isin warra barbaaddanii gatii isaa wajjiniitiin maashinichis immoo kan malee gatii maal akka daakuu viidiyoo guutuun isiniif fidee dhufe isin immoo laayik sheer gochuutiin haga xumuraatti sirriitti hordofaa isin fayyada warra akka gosin barbaachisee jiraachuu dandeessu waan ta'eedhaafi nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii jirra galata waaqayyo. Kallattiimaan gara viidiyoo har'aattiin darbaa warri har'a taatan sabiskiraayib godhaa gara mana keenyaatti dabalamaa maatii maamila faamilii nu taasiniin jenna. Gamanumaan gara viidiyochaatti darbeetiin maashinichi maal akka ta'e waliin ilaallaa gatii isaas immoo isinittiin himaa jechuudha. Sumarraanii warra akka koo barbaadan yoo jiraatanii maashiniin kun egaa maashinii shunkurtii daakuudha. Yeroo ibsaan jirus akkasumallee harkaan illee hin daaka jechuudha. Maashiniin kun harka yeroo isin jedhu ibsaa malee isin daaka ibsaatiin isin daaka akkaataa fedhii abbaatti jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti yeroo tokko ibsaan hin badaa mitiiree yeroo sana immoo akkasittiin daakuuti dandeessu. Maashinii baay'ee orjinaala kwaalitii qabu jechuudhaan suuppermaarkeetii biyya alaarra deemeen bitee. Suuppermaarkeetiin biyya alaa hin jira. Suuppermaarkeetiin kan alaa hin jiraachuu barbaadanii asuma magaalaa holataa keessa deemeetiin waan baay'ee achitti argee kaa dubbachuu fi deebi'ee naqa. Kaleessaa karoora nuti banaa baanee fi dhimma biraaf ture. Qodaa kana guyyaa kaleessaan bitee har'a sanbatadha sagantaa olleetu gallee. Kaleessa karoora biraa yookaan dhimma biraatiif deemnee achumarraan immoo kanan bituuf karooran qabaayyuu argee. Bitee jechuudha isa kana keessa isaa meeshaan isaa kan akka ta'e warra hin beekneef jechuudha warri beektan beektu kuni maashina isa shunkurtii daakuudha. Isa shunkurtii daakuu yoo ibsaan ta'e kunuunsa kanaan jechuudha kan daakamu. Kuni ibsaatiin hojjetuudha. Ibsaanis immoo hin jiru yoo ta'e harkaan daakkachuu dandeessu jechuudha. Kan harkaan daakus immoo ni jira kunoo sumarraa sirriitti viidiyoo haga xumuraatti ilaala. Shunkurtii bichaa miti juuzilleen hojjeta waan qabaxabbaxa jechuudha kuni achitti cheekii godhanii maal jedhanii namatti kennu teessumni qodaasaa wanti hundumtuu bishaan achi keessa jiru bakka akka nama biyya ala waan baay'ee argee deebi'ee dhaqee isinitti agarsiisa isaa kaleessa akka tasaa maashinii kanarra ba'e. Annaa walumaa galasaatti suuppermaarkeetiin biyya alaa. Magaalota keessa bichaa ta'uu hin taane magaalaa kam keessayyuu bakka bakkatti ni jira jechuudha. Gatiin isaa garuu gatii biyya keenya raccaa kan jedhudha. Akkuma asirratti argitan meeshaan as keessa jiru kun isa dinnicha laaxa of keessaa qaba. Dinnicha kan ittiin soofan yookaan immoo kanneen akka avukaadoo, appilii, burtukaanii fa'aa sooftanii as keessatti daakuu dandeessu kan jedhu. Isheen laastikiin kun immoo laastikiin kun immoo waanuma achi keessatti hojjetame hundumaa kan ittiin sochoostan galagalchitanii keessatti hin baastanii jechuudha. Kuni billaa isa tokkoffaadha jechuudha. Isa tokkoffaa isaatii billaa meeqa qaba yoo jettan 6. Kunoo tokkoon isaa muka tokkorra billaa 6tu jira. Argitanii tokko 2 qofirraa qaba kun immoo 6 jechuudha. Sirriitti daaka waan barbaadan qaxaqqaxee daaka. Annaa tokko 2 qaba tokko immoo billaa 6 ofirraa qaba. Kanaan shunkurtii ashkaraakkaruudhaa fi yeroo ayyaanaa qophii waa tokko qabaatan akkasumallee yeroo ariitii akkuma isiniin jedhee ibsaa fi harkaan daakachuudha. Harkaan yeroo isiniin jedhu yeroo ibsaan baduun jiruure yeroo sana akkasittiin irratti itti fayyadamuu dandeessu qodaansaa kunoo kana fakkaata aluminiimii qulqulluu sibiilachuudha. Kun immoo isa harkaan ittiin daakamu gaditti tumama. Isa isinitti agarsiisa akkam akka ta'e sirriitti ilaala. Kunuunshuma kana keessa kaa'eetiin isinitti agarsiisaa jechuudha. Kunooti maashiniin kun kan biraanis jira laastikii tokko jira. Ibsaatu hin taane harkaan hidhanii kan inni akka mootoraatti itti micciiru ture. Asii birrii 5,500 isa bituuf jedheen ture garuu kan immoo akka dingataa irraan baana jennaan. Gammeen kun taphatamunnaan nati jennaan je'een immoo keessa fayyadameen isiniin jaa isa kanatu baay'ee tokko orjinaaladha jechuudha. Laastikiin sun hin turu dafii tabalaashaa argitanii harkaan yeroo daakkattan akka kanaatti jechuudha. Harkaan akkasitti daaka. Yeroo ibsaan hin jiru narraa utaalee funyaan narraa kaase simmaaf jallistu. Achii gaakkuun akkuma argitanii kunis harkaan daakudha. Sirriitti ilaalaa. Booda deebistanii akka gaaffii nan gaafannee akkam ta'a akkamitti fayyadamna maal warri jettan yoo jiraata warri beektan immoo jiraachuutii dandeessu. Ani mana keessaa kanan qabu
Amma immoo carroomee kunoo bitadhee jira. Inni ibsaa immoo kunoo isa kana jechuudha. Isa kanarra keessanii achi keessatti waan achi keessa naqattan qaxaxaxattu jechuudha. Akka kanaatti. Innaa kana fakkaataa maashinii shunkurtii daakuu foon daakuusaa foon daaka kan jedhu asirra hin jiru. Veejiteebilii jechuun kanneen akka timaatimii fa'aa, qaaraa fa'aa, shunkurtii fa'aa, appilii fa'aa, akkasuma burtukaanii kanneen kana fakkaatan sirriitti kan daaku kanaaf kan hojjetame garuu foon daakuusaa hin beeku itti mokkoree immoo isinitti hima. Naan ilaala ofii kollee malee foon isa daaku miti maashiniin foon daakuu yookaan bulleessu qofaatti jira jechuudha. Kun kan shunkurtii jedhamee bitama. Garuu waan lallaafaa kuduraa kan veejiteebilii ta'e sirriitti itti hojjetachuu kan itti fayyadamuuti dandeessu. Innaa akkasiniin jedha gatiin isaa meeqaa yoo jettanii gatiin isaa birrii 4,000 jechuudha. Birrii 4,000 tiraansferii saantimii tokko keessaan deebi'ee waan sin ajaa'ibu akkuma isinitti himee suuppermaarkeetii biyya alaatti waan ta'eef gatiin achirratti barraa'ee jira. Iddoo darajaa meeshaalee naqan jira mitiiree akkuma biyya alaatti nam'ee jira. Achirrumaa laaltaniitu gatii isaatti itti murteessitanii ofumaasiistanii seentu malee gatiin kanaa hin qannasuu hin dabalu wanti jedhamu hin jiru. Ciqiccikee kirikireen hin jiru. Akkuma alaatti jechuudha. Innaa akkasittiin tiraansferii birrii 4,000 keessaa birriin tokko hin deebine jechuudha. Noormaalii 4,000 jedhamee irratti barraa'ee jira. Darajaa sarara nam'eeru irratti. Isa booda 4,000 keenyachi keenyee maashinii kana fakkaatu. Ani keessan qabbi godheetiin galee jechuudha. Yeroo shunkurtii daakus immoo in ilaalla. Walumaan anis isinis immoo warri isin barbaachisu. Kun isinii fi infoormeeshinii gaadha jedheen isin abdii qaba wanti nan irraa hambisiitti dabaleen jiru. Gatii isaas yoo jettanii meeshaa isaas yoo jettan kun akkuma argitan akkuma isin duratti hiikee jechuudha. Kan kanaa gatii qannasuus immoo jiraachuu danda'a. Gatiin isaa garuu akkaataa meeshaa isaatu murteessaadha. Yeroo bitan immoo meeshaa orjinaal kun immoo maal akka ta'e hin beeku. Waan akka laastikii bottii wayiiti garuu adoon maaliif akka ta'e hin beeku. As qabnaan achi qabnaan ta'uu dide. Amma kanaa isinitti agarsiisee ofiillee ilaaleetiin jira. Akka hojjetu immoo achitti cheekii godhanii naa kennan isaanii. Amma meeshaa isaa keessatti nannaqee kaa'ee gaafan itti fayyadamu qofa gadi fuudhee miicee walitti lulluugamee ittiin carrrr gochuudha bakka kana dhaadhaan hin jiru. Ani kanan qabu maashinii kan juusii ture. Kan juusii sun immoo waan biraa waan akka timaatimii fa'aa juusii fa'aa kana isa akka jookii sana kan laaxasa jedhanii isa ture. Inni immoo shunkurtiif hin ta'u. Kuni kukkuta. Inni sun immoo juusii godha. Shunkurtiin immoo yeroo juusii ta'u namatti hin tolu. Fooliin isaallee hin barbaachisu bakka. Innaa kanaaf na rakkisee akka kanaatti binnee jechuudha. Bakki isiniin galle yoo jiraate as gubbaa irratti deebistanii erga viidiyoo xumurtanii booddee na gaafachuu dandeessu koomentii jalatti gatiin isaa 4,000 bakka. 4,000 4,000 akkasii ani gaaffii yeroo isin na gaafattanii waan dhufii koo bira qaqqabuu danda'udha irra caalaatti kanan isinii deebisu malee noormaalii lafaa ka'ee kun akkas jechuun naan dhufu garuu meeshaan ofii koo mana keessatti bitu yeroo isinillee na gaafattan sana qabata godhadheen ittiin deebisinii deebisachuudha. Maaliif wanti sun qabatamaatiin na bira jira gatiin sammii akka ta'e ofii koo waan hambiteef waan of harkaa qabutti fayyadamuudhaaf isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu sirriitti hubadhaa warri barbaadanii achi teessanii bitattanii mana keessan keessaa kaawwachuu galfachuu dandeessu. Maashiniin kun egaa baay'ee tokko nama barbaachisa mana keessatti. Keessumattuu warri keessummaan isinitti baay'atu bakka baay'ee tokko nama cinqa. Shunkurtii quncisanii kanatti gannaqanii katat godhaniitu gara dhimma ofiitti dabarsu jechuudha. Amma deebisee bakka isaatti kaayitiin gaafumatti fayyadamuuf baasuun baasa. Kan ammoo irraanfadhe isheen kun egaa harkaan daakamu jechuudha. Yeroo ibsaan hin jirre kanaan fayyadamtu. Ibsaa malee hojjetu waan ta'eef maal fayyada kan jenne yookiin immoo gara baadiyyaallee ibsaan caaf yeroo jirtan ibsaan dhaabbataa miti yoo ta'e ni fayyada yookaan filannoo qaba jechuudha harkaan illee. Amma kana bakka isaa golga isaatti deebisnee ol keenyaa gaafa dhufnu immoo ittiin hojjechuudhaan isinii dhufnaa nagaa fayyaataa laayik sheer gochuun irraan fatina baay'ee.